Si fuudhee baduu laata Fatullee sitti garaan koo Si fuudhee baduu laata Harka fuuna akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii kanaa marti keessan nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti sinaa qaqqabachaa viidiyoo biraa walitti deebiree jira ammuma viidiyoo keenyaatti akka nu faana taatan kabajaan isin gaafannaa viidiyoon irratti ni qabadhee dhufe kan sin bohaarsudha kan sin bashannansiisu viidiyoo kana akka laaltan abdiin qaba otoo gara viidiyoo keenyaatti hin deemin dura warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuu akka hin dagannee viidiyoo kana immoo like godhaa warreen yaadaaf qabdan immoo koomentii irra nuu kaa'aa. Video keenya jalqabaa kan ittiin jalqabnu kana gara video keenyaatti deema. Viidiyochis kana fakkaata ture akka itti baratan abdiin qaba gara video keenya lammaffaatti haa deemnu. Viidiyoon keenya lammaffaa kan ta'u fakkiidha warreen ogummaa aartii keessa jirtan ani hin beeku garuu akkatti akkasiin galateeffachuu qabnu gara viidiyoo keenya. A, B, C, D, E, F, G, H I love you still, and you know I always will. Till the end of time, I won't change my mind. Love you, I'll be here, I will never disappear. Said forever, I swear, so I will be there. You said you didn't wanna be like everybody else, wanted something only you and I can have ourselves. Picture perfect isn't so. Viidiyochis kana da ture ani hin beeku garuu warreen akkatti akka ogummaa aartii akkamitti akkatti akka baran ani baruun barbaada hin baru malee. Viidiyoo keenya kanaan immoo gara puulitti asin deebisaa warreen puulii taphattan akkatti puuliin taphatamu asumarraan bartoo jechaadha. Kan jijjiiruun itoomiyeessuu gullichaanii garaan taanaan hin ta'uun ta'a jaalalaanii wal marii tolaanii. Bayini kan biraas tokko jira immoo warreen dubaroota puulii taphatanii hin beekneef kakamsa sinii ta'aati. Yaala wanta hunda baruu dandeessuun jedha sumarraan dubaroonnis puulii taphachuu dandeessu danda'uun alattis immoo amma barbaadan akkatti barbaadanitti dorgomaa ta'uu dandeessu dorgommoota garaagaraa irratti hirmaachuunis jira gama puuliitiin yaalaa jenna maalumaaf dorgommiitti illee dhiyaachuu baattanis yaala. Viidiyoo keenya kanaan immoo warreen amma jiran kan jechisiisudha. Ani viidicha isinitti himu ilaala waluma faana kan laallu ta'asi ilaala. Sin komentii irratti naa kaa'aa warreen ammaa moo warreen durii wayya komeediyaanotaanis wantoota garaagaraatiin warreen durii wayya argitan kophee barreessaa warreen ammaa wayya jettan immoo barreessuun komentii irra naa kaa'aa gara viidiyoo keenya biraatti adeemu. Farda gurraacha lagarra kaachisanii qoricha naaf hawwitees nyaachisanii jechuun weellisaan nu weellisa artistii keenya beekamaa artist Hacaaluu Hundeessaas ni qabdee dhufee. Farda gurraacha lagarra kaachisanii qoricha naaf hawwitees nyaachisanii qoricha naaf hawwitees sanoodha. Hacaaluun akkana jedha ka imalli viidiyoo keenya amma imalli keenya asirraa immoo asirraa warra jettan imalli keenya gara kungufuuttidha gara kungufu keenyaatti adeemnu.
Salaam Daakilii. Ammas karaa filattuu asirraan fudhadha. Asirraan kan ta'u gara viidiyoo keenyaatti hin deemin dura laayik godhaachuufidha. Yaadaaf qeeqa qabdan immoo koomentiirra nu kaa'achuufidha. Hiriyoota keessanii bashannanuu barbaadan jiru. Isaaniifis qoodachuufidha. Mufatullee sitti garaan koo. Mufatullee sitti garaan koo. Arras banaa jira ulaan koo. Deebituu keetuma onniin koo. Keekuwwan nama dinquu baay'ee. Damma kam isitti addaa'ee. Damma jennaan yaadadhe viidiyoo kanaan immoo damma miti dammallee dammachuuf illee ulfaata ta'uuti. Haalaan eertani damma moo damma miteettu gaama viidiyoo amma daale ani damma mitiin jedha sina maal jettu viidiyoo keenya amma dhumaatti yoo ilaaltan garmalee isinitti tola ilaaluu akka hin daganne amma dhumaatti amma viidiyoo keenya Diichis gara fakkaatu ture ani hin beeku garuu maaltu akka uumamaa jiru gara fuulduraatti immoo maal akka yana sammuu namaa yaadu jalqabu. Dubaroonni keenya gammadaa dubaroonni keenya si fuudhee baduu laata jechuu jiru dhiironni gammadaan jedha maalumaafu. Si fuudhee baduu laata jaalallaan kan koo taata eegaa kottume jechuu jiru dubaroonni keenya tokko bichee miti egaa si fuudhee baduu laata kan jedhu baay'eedha. Amma gara viidiyoo keenyaatti. Si fuudhee baduu laata jaalallaan kan koo taata eegaa kottume akkuma laaltanidha dubaroonni keenya eegaa kottume jechuu jiru. Warreen bu'aaruu barbaadan ammallee karri baraan viidiyoo simbohaarsu isinii fidee ammas simbohaarsa jedhee kana yaadedha. Anamma garmalee hamma yaaddanii wanta bu'aarseera isinis itti bu'aara gammadaatti bashannana. Gurbaa Max haala laaliin telefoon ingiliffaan kanamoo ittiin gishu garbaame. Viidiyoon keenya si akkasidha ture akkatti bu'aarsan isaa abdiin qaba. Gara viidiyoo keenya biraatti haa deemnu. Illi keenya ammaa gara aartiittidha. Gara fakkii baakboordii irratti kaasutti obboleetti keenya illee miti gama chaayinaadha. Dubartoonni keenya otoo albamiin baasiin nuni sirbuun ismachaa jiru. Albamii isaanii numa eegna akka ani beeku garuu dhiyootti isinii gadhiisachaa jiru dubaroonni keenya walitti qabeenanii isinii gadhiisuutti jira albamii isaanii. Viidiyoon keenya nattaanu kun immoo kanadha dubaroota dhagaama albamii gadhiisnu malee dhiisnu. Jaalalli qeenaan cootee garaa hoona gubee galfatanatti taate an hirriba dhabee. Jechuun nu weellisu jechaadha. Albamii isaanii keessaa kun tokko albama isaanii jalqabaadha dubarootaa fi warreen duraas hin dabalataa jechaadha. Viidiyoo keenya dhumaa inni ittiin walirraa adda baanu kan ta'e kanadha. Innis immoo sirbis miti sirbadha ture garuu sirbis keessa hin jiru xiqqooma muuziqaa isaa bichee keessa jira. Ilaalaa jedheen ani ishii miti waazabe kan laaluu qabdan isaan bukkee jirani sirba isaanii.
warreen amma dhumaatti viidiyoo keenya ilaaltan galatooma isiniin jechaa jirra. Warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuu kan daganne. Yoo viidiyoon kun isinitti toleera ta'e immoo like godhaa, yaada qabdan comment nuu kaa'aa. Hiriyoota keessanii yoo qooduu barbaaddan beektu miti share godhaa. Har'a viidiyoo isinii qabadhee dhufe kanaafi kan kana fakkaatanidha ture. Viidiyoo biraan wal agarruutti. Nagaatti.